Aanaa mannaa keessatti kana dura qonnaan bultoonni sanyii naannawaa ta'e fayyadamuudhaan dadhabbii isaanii fi gatii isaanii yookaan immoo bu'aan isaanii oomisha irraa argatanii wal madaaluu dhabuudhaan rakkoo keessa kan isaan turanii ammaan kana garuu aanicha keessatti jechuudha gosti sanyii filatamaa 74 tokko 10 jedhu dhufuudhaafiin as keessatti oomisha buna bal'aa ta'e oomishaati kan isaan jiranii. Kanaan dura buna zimmennee oomishaa ture. Amma immoo booddee kana immoo eegee ogeessi sanyii gaarii nuu fide akka gaariitti jennee bu'aa gaarii irraa argataa jirra. Durii buna naannootu ji alii koleeraadhaa, alii gogee badaa, alii ijaan godhatu isa dadhabneeti ji irshaa mirimirirra sanyii filatamaa kan maqaan isaa tokko tokkoon jiru sanarraa fuunee sabaa 74 tokko 10 amma bunni suni sanyii filatamaa waan ta'eef isa filannee naannoo kanatti isa oomishaa jirra. Inni immoo bu'aan inni kennu bareechee bu'aa waan qabu gatii ta'eef isa filannee isa hojjechuu irratti argamaa jirra. Sanyii filatamaa kanatti fayyadamuunis bunni oomishan abdii isaanii toruu fi bu'aa dadhabbii isaanii illee akka irraatii argatan qonnaan bultoonni godina Jimmaa Aanaa Maannaa kan isaan himan. Akkuma ija bunaa kana ilaaltan akkuma kanaan immoo xiraatii isaa erga eegannee jecha bu'aa gaarii hin argannaatiin abdii guddaa qabna jecha. Amma waan bareechee bu'aa kennu ta'uun isaa nutti mul'ataa jira. Isinis ijaan arguu danda'a jirtu. Haa ta'u malee ammas immoo gara fuulduraatti namni hundi kanarraa baratee naannoon kun akka inni guddatu, naannoon kun akka inni bu'aa gaarii irraa argatu, kanarraa akka inni barumsa argatu isin immoo barumsa sana itti cimsuu barbaanne. Ta'us ammoo oomisha bunaa kanarraati bu'aa abdatan akka argataniif cancalli gabaa akka diriiruuf qonnaan bultoonni kunneen kan gaafatan. Gabaan bunaatiif bunni gabareen hojjetaa jiru waliin laallatu. Attam yoo jettan bunatuyyi amma diimaa gurguramaa jira. Diimaan gurguramaa jiru gatii gadi bu'aadhaan bitamaa jira. Amma sunuma arganna innee yaanna. Amma innaa waa hojjetamu garuu gatiin kootii fi bu'aan wal madaalennee ejjennu. Hunuma ejjennee kana booddee gabaasaa irratti eegganna malee. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa Aanaa Maannaa obbo Mahammad Abdallaan akka ibsanitti qonnaan bulaan gatii dadhabbii isaa akka argatuu fi sanyii bunaa dhandhama addunyaa irratti filatamaa ta'e dhiyeessuutiin hojiin hojjetamaa jiru abdachiisaa ta'uu eeraniiru. Lafa hektaara 47 akka aanaatti qabnu keessa 35 bunaan kana uwwifameedha. Kana keessa immoo naannoo hektaara 13 sanyii bunaa kanaan uwwifameeti kan inni jiru. Kana jechuun oomishtummaan bunaa adeemsa waggaa 2-3 booddee dachaadhaan dabalee qulqullinni sana duukaa dabaluu hin danda'adha. Gama biraatiin dhandhama addunyaa irrattis kan barbaadamudha. Sidaamaattis dheengadda Cup of Excellence kan mo'atan lammaffaa akka godina Jimmaattis aanaa Geeraarraayis aanaa Biraarraayis sanyiin filatamaan dhandhama bunaa dorgommii Cup of Excellence mo'ate vaaraayitii 74 industirii kanaadha. Kanaaf bunni kun dhandhamummaan isaas immoo akka addunyaatti riikardii qabaa deemaa waan jiruuf xiyyeeffannaa olaanaadhaan kan qonnaan bulaatti babal'isaa jirrudha. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Jimmaa obbo Mahammad Tsaangama isaaniitiin godinicha oomisha bunaan beekamu isaatiin qonnaan bultoonni kilaasteraan misooma bunaa irratti akka bobba'an taasifamuutiin gabaa biyya keessaa fi alaaf dhiyeessuuf karoorri qabamee hojjetamaa jiraachuu FBC'tti himaniiru.